ammas kufaatii lammaffaa yookiin dogoggora lammaffaa keessa of galchitee jirti jechuudha. Namni takka dogoggora isa duriirraa yoo hin baratin yoo isarraa waan hubatin bor yoo kufe eenyuun akka abdatu yoo miidhame eenyuun akka abdatu ani hin beeku jechuudha. Akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u siniin jecha kaleessa kaaftee wantiyaan ajandaa taatee jirti jechuudha. Akkuma beektan gurbaa kana wajjin dhiyeenya kana hojii wajjinis hojjechaa turan. Ituma isaan hojii wajjin hojjetanii miidiyaa wayirratti affeeramanii turan jechuudha. Miidiyaa sanarratti isin haadha manaa abbaa manaadha moo haadha manaa abbaa manaa wal taasifachuuf moo hojii moo waliin hojjettu jennaan inni ani ishee fuudhuuf jechuun haadha manaa godhachuuf jaalalleewwanii jedhaniitu miidiyaa tokko irratti dabarsanii turan jechuudha. Sana booddee garuu haadha koo dhiifamaa gaafattu jedheen. Maaliif waan osoo ilmoo qabdu ilma isaanii jaallatteef haadha dhiifama gaafatti jechuudha. Kun dogoggora. Isa jaallate taanaan hin jaallate dhiifama gaafachuu maaltu fide yoo hin taaneef hin deema. Sila akkas ture. Isheen garuu dhiifama jette jechuudha miidiyaa sanarratti jara fuulduratti jechuudha. Haadha isaa dhiifama gaafatte jechuudha. Har'a immoo amma kana wajjin deemanii wajjinis sirbanii haadha manaa abbaa manaa wal taasifannas jedhanii ilmoo isheetu akka abbaa isheetti na ilaalti baay'een jaalladha ilma wantiyaa jechuudha. Akkasitti dubbatee ture jechuudha duraanii. Dhiyeenyuma kana miidiyaa wayirratti har'a garuu deebisanii waan biraatti jijjiirame akka wantiyaan boossu akka wantiyaan miidhamtu ta'ee jechuudha. Maaliif duraanii gaafa dogoggora keessa galtee wantiyaan umuriin ishee ijoolleedha hin beektu dogoggoraan jedhanii namni Oromoonis Amaarris sablammii kamiyyuu jechuudha rifatee fi gargaaree akka isheen rakkoo sana keessa baatee nama taatu ijoollummaa kanatti akka isheen hin miidhamneef akka isheen barattu akka isheen ilmooma ishee guddifattu namni hedduun irratti hirmaatee wantiyyaa asiin ga'e jechuudha. Wanta yeroo sana namni rakkina ishee ilaalee ishee gargaareen har'a fataa itti jiraachaa jirti jechuudha. Jiraattu inni kun nama hin dhibu maaliif carraadha waan ta'eef. Garuu wanti nama dhibu tokko wanti nu wantiyyaa raawwachuu qabnu duraan hin miidhamte jedhee sablammii kamiyyuu irratti hirmaatee gargaaree asiin ishee ga'ee jira jechuudha. Kunis hin jaalladha jedhee itti siqee namni takka gaafa nama jaallatuuf aarsaa gurguddoo kaffala waa bituu jira baasii baasuu jira. Isuma nun waliin beeknudha. So kanaafi amma gurbaa kanaa jillee wal jaallatanii isheen maallaqa qabdi uummati gargaaree jira. Gurbaa kanaa jinillee waan isheen qabdu fayyadamuu danda'u irraa hir'isuu danda'a. Ittiin waan isheen qabduun waa tokko gochuu danda'u jechuudha. Maaliif jaalala keessa galanii haadha manaa abbaa manaa taana waliin jedhaniiru waan ta'eef nama jaallate baasii namaaf hin ilaallatu qaba taanaan. Yeroo kanatti wantiyaan miidhamtu taati moo fayyadamtu taati miidhamtu taati jechuudha. Kunis bor dhufee sin jaalladha irraa fayyadamee kunis sin jaalladha irraa fayyadamee deema taanaan yoo isheen bor kana caalii kufaatii tokko kufte eenyumaan nu biraan dhaabbatu jechuudha. Ammumayyuu namni osoo wantiyyaa rakkatte hin gargaaru hin gammadaaf malee duraaniinu hin miidhamte jennee gargaarree har'a akkasittiin bakka fammastee dhiira argitee wajjin deddeemtee akka argite taate jedhee namni hedduun qeeqa irratti banaa ture jechuudha. Amma wanti na ajaa'ibu tokko gurbaan kun adda baanee jirra dhiiseen jira sababiin isaa amantaan keenya tokko miti jedhe jechuudha. Namni dhuguma osoo wal jaallatee amantiif jedhee adda baa kuni feekiidha. Durumaayyuu tarii ittiin femeesii ta'uuf ittumaan beekamtii argachuuf kanumaaf jecha itti dhufe ta'uu danda'a. Maaliif wantiyyaa namni wallaale hin jiru miidiyaa guddaa irratti sabaaf sablammii kamuu rakkina ishee wajjin arge yeroo ishee humcaa xiqqoo godhattu sana kan gargaaree ture achirraa kaasee namni kamuu wantiyyaa ni beeka jechuudha. Kanaaf namni kamuu wantiyyaatiin fammasuuf wantiyyaatiin beekamtii argachuuf akkasuma immoo waan isheen qabdu irraa fayyadamuuf jecha itti siqaa jechuudha. Isheen garuu hin beektu dhuguma na jaallata jettee itti siqxee miidhamuu dandeessi jechuudha. Amma yeroo gurbaan kun akkasitti miidiyaa irratti hojiin dhiyaatee haadha manaa abbaa manaa waliif taana garuu haadha koo dhiifama gaafatti jedhee miidiyaa irratti haadha isaa dhiifama gaafattee kaate har'a immoo deebisee wal dhiifne amantii keenya tokko miti isheenis amantii ishee baay'ee jaallatti anis amantii koo baay'een jaalladha. Yeroo baay'ee fuudhaaf heerumni Finfinnee keessaa akkasuma wanti har'a maal hubachuu qabna sila wantiyaani umurii kanatti namumayyuu jaalladhe jettee namatti beeksisuun ishee gaarii natti hin fakkaatu. Ituma jaallatte illee miidiyaatti gadi fiduun ishee gaarii miti. Maaliif namni takka waan qabeenya irra qabu boruu dhabuu danda'a. Wantiyaan durmaatii ishee miti kan gargaaraa ture. Boruullee yoo rakkatte uummanni ishee gargaaraa ture sun itti gammada malee hin gadduuf jechuudha. Maaliif har'a dhiira argitee wajjin jiraachaa jirti. Jireenya na argaa tokko baay'ee takka jireenya na argaa tokko jiraachaa jirti jechuudha. Namni keenya waan akkasiin jaallatu. Gaafa namni jireenya na argaa baay'isee
Oromoon ija isaa duratti nama arguun jaallatu jechuudha. Nama of agarsiisu hedduun jaallatu namni keenya. So kanaaf wanti yaan ammagaa kufaatiidha kun dogoggora. Maaliif namoonni isa jala deemanii sila Yuusiif hin maltu haadha mucaati haadha ilma maal gootaa silmaayyuu kun hin taane ta'us hin qabu. Namoonni isaanii walitti jibban namni diinas hin dhabu. Durumaayyuu walitti isaan jibban isheerraas jibbaa qabanii amma isa jala deemanii harka rukutuu jiru jechuudha. Erganni kaleessa viidiyoo kana dubbate jechuudha. Haadhi isaas wanti akka hin jaallannedha kan inni afaan Amaariffaan dubbate. Bakka erga haadhi isaan jaallanne akkasuma immoo nama ilmoo qabu fuutaa maatiin jechuun firri hiriyyaan jechuun waan jiruufi osuma har'a itti fakkaannaan fuudheyyuu boruulee caqaa jiraachisaa jechuudha. Maaliif namni ilmoo qabu tokko osuma bayyaannatee taa'ee ilmoo isaa guddifatee gaafa umuriin isaa 27 26 akkas gaafa geesse wanti yaane nama ishee miidhuu fi nama ishee dhugaan ishee jaallatu adda baafachuu dandeessi jechuudha. Amma uummata akka beetti jechuun nama rakkisa. Namni waggaa 20 gadi waa beeka jechuun nama rakkisa. Baay'ee yaaduu hin danda'u. Bakka afaanumaan dubbata malee baay'ee nama xiinxalu baay'ee waa madaaluu hin danda'u namni waggaa 20 gadi jechuudha. Jechuun dhibbatti bilchaataa namaan jedhamu jechuudha. Kanaaf osoo callistee teessee osoo jaalallees qabaattee akkas na argaa kana baay'isuu baattee teesseetuma ilmaan ishee guddifattee boru gaafa umuriin ishee wal siqe namni kamuu akka isheef ta'u kamtu ishee miidha kamtu ishee fayyada haga tokko xiinxalaa dhufti. Akkasitti osoo jaallattee baay'ee tokko bareedaa ture jechuudha. Amma yeroo namoonni gurbaachila deemanii yes xuruudha maarra jedhanii hagam takka itti dhaga'ama amileen ishee cabaa jechuudha. Namoonni durumaayyuu kufaatii ishee barbaadan jiraachuu danda'u. Namoonni durumaa gargaarre jechaa turan miidiyaa irratti gadi baanii wanti yaamaa gargaarre isheen irra qullaa kaatee suuraa gadi lakkisti maarra jechaa turan kun tokko fa'inaaffaadha. Maaliif durra akkatti miti arramumaa ifatti baatee nu caaltee mul'atteedha. Kan kuni uummata keessa waan jiruufi boruullee biqa ammas waan ishee mudate kanattis namoonni isheef gammadan hedduu ta'uu danda'u. Wanti ni dubbachuu barbaadu tokko asirratti dogoggorri takka gaafa isin mudate waan sanarraa waa barattanii nama barsiiftanii fakkeenya namaa ta'uu qabdani. Wanti yaan silaarra gizee kanallee darbitee jaalalatti of darbuu osoo hin taane barattee osoo qabxiin jalaafee nama maallaqaan barachuu danda'u. Maaliif qabdi waan ta'eef qabaannaan miti waan akkasitti jiraachaa jirtuuf uummati gargaaraan osoo beekte jechuudha waan takka hojjettee seenaa takka galmeessitee nama rakkataa tokko gargaartee namoota humna hin qabne namoota rakkoo adda addaatiin daa'immanuma akka isheettu baadiyyaa keessattuu rakkoon akkasii namni isaan mudateenaan miidhamanii karaatti hafan nama akkasii nama hedduu jira. Sila jechuudha nama taate seenaa xiqqoollee taatu waa hojjette namoota kufan namoota rakkatan kana gargaartee isheenuu nama seenaa guddoo qabu nama dogoggora isheerraa barate taate boruullee nama seenaa nama kabajataa turte wanti yaan. Har'a garuu kaleessa jaalala keessatti kuftee hiriyoota ishee biraa haftee namni qubatti qabe fuuldura namaa teessee gargaarsa kadhatte har'a immoo usuman turin jaalala keessa buute. Jaalaluma sana anuu na argaa miidiyaa irratti ba'anii wal jaallanne ammoo deebisanii adda baane. Kuni waan raawwannu tokko jira jechuudha. Na arga baay'isuun gaarii miti. Waan kaleessa irratti kufne sanarra yoo barannee fakkeenya namaan ta'in yoo cimtuu taanee waan sanarraa kaanee nama hin barsiisin faayidaa hin qabu jechuudha. Boruullee ni kufna. Kufaatii keenyatti illee namoonni nu gammadu jechuudha. Baay'ee na ajaa'ibsiifte. Yaa amma miirri gaddaa itti dhaga'ama jechuudha. Maaliif namni tokko nama jaallate dhabuun eenyumattuu hin dhaga'ama. Kaleessa miidhamtee turte. Bakka hedduu miidhamtee turte wanti yaan kaleessa. Osoo ija uummataatti hin dhufin dura yeroo mucaa kana godhattu yeroo mucaa kana baachaa turte haga miidiyaatti hin bahinetti sammuun ishee dhiphina guddoo keessa ture. Waan sanarraa baratuu dadhabde arras osoo hin turin jaalala keessatti kufte. Ammas akkamitti namni tokko ishee jaalle akkamitti namni tokko osoo wal jaallatanii ishee dhiisuu danda'a. Nama kana bituu qabdi. Bakka yaane jaalalaan jechuudha. Jabeenya isheetiin cimtuu taatee hojjettee seenaa dalagdee namni ishee jala bitamee jiraatullee nama gochuu qabdi malee akkasumatti abbaan argee dhufee ishee jaallatee isheen fammaasee ishee biraa deebi'a jechuun kun yaaduu dadhabuu isheedha. Baay'ee natti dhagahame viidiyoo koo kanarraa waa baay'ee ta'uu baatu qabxii 2-3 taatu waa irraa hubattu jedhee waan abdii qabuuf isin waraabee shamarran keenya kaleessa waan kuftanirraa barachuu qabdan malee deebistanii kufuu miti. Baay'ee yeroo gaarii qabadha. Hedduun gaddee jajjabina